Arraata biyyoolessa Oromiyaa qophii addaa sirna eebbaa qondaalota waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uun an naatoo lammiiti. Sirni Impaayera Itoophiyaa erga Oromoon cabee nagaa kan hin arganne yoo ta'u, raafama cimaa keessa kan galee erga dhuma bara mootummaa EPRDF qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa gaggeeffamaa turee fi bara murna PP qabsoo korommiiwwan ilmaan Oromoo qeerroo kaleessa dhagaa darbuu qeerransa arraa ibidda darbuu qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin. Sirni Impaayera kanaa kan ijaarames kan hanga arraa tikfamaa jirus afaan qawweetiin yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoos roorroo afaan qawween Oromoo dararaa jirtutti xumura gochuuf qabsoo jibbaataa gochuu irratti akka argamu ifa galaadha. Qabsoon Abaawoo Waboo ilmaan Oromoo qaalii ta'aniin Oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo fi siyaasaa dhiigaan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf hojiitti jira. Imaanaa jaallan kaleessa baatee sirna gabrummaa hundeen buqqisuuf hojii siyaasaa, waraanaa, dippiloomaasii fi kanneen biroos raawwachuu irratti argama. Qabsoo Oromootti xumura gochuuf dhaloota gaggeessummaan cimoo ta'anii sammuun bilchaatoo fi qaroo dirree qabsoo irratti oomishuun Oromiyaa booruuf bu'uura kaa'aa jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo namuusa waraana addunyaan ittiin waraana kamuu madaaltu tolchee hubata. Waraana gosa kamii keessattuu namootni nagaan yookaan kan hin hidhanne hin tuqamani. Waraanni bilisummaa Oromoos hawaasa isaa waan hunda ta'eef galaa, dinagdee, fayyaa, qunnamtii, ambaasaaddara ta'eef keessa taa'ee diina loluuf eegumsa cimaa ni godha. Murni bilxiginnaa hanga har'aatti olola waraana bilisummaa Oromoo balleessine jedhu sadarkaa hundatti ololaa jiru. Duula qindaa'aa fi bal'aa ji'a eebilaa keessa kan eegale PP'n duula kana yeroo tokko macarrashaa, yeroo biraa macarrashaa jechuun yeroo hedduuf duula isaan godhan fashalsuu uummanni Oromoo tolchee beeka. Akka waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatti duula marsaa hedduuf godhaniin injifannoo dachaa gonfatee ture abbaan haqaa waraanni bilisummaa Oromoo. Duula kana injifannoon irra aanuun sagantaa fi karoora diinaa fashalsuun waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa duula bal'aa murna bilxiginnaa Impaayera Itoophiyaa kan irratti banuun kasaaraa namaa fi qabeenya isaanii irratti kan qabsiise hooggansa waraana ciccimoo namuusa qabuu fi hawaasa muratoo keessaa qabuufidha. Sagantaan yeroo darbee hagayya 28 bara 2022 qophaa'es qabxiilee armaan olitti kaasne bu'uura godhachuun miseensotaa fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo barnoota siyaasaa akka zoonii giddu galaatti yeroo jalqabaaf barsiisaa ture eebbisiiseera. Sirni eebbaa kun sagantaalee biroo kan akka duula sirna PP ji'oota darbaniif gaggeessaa ture cabsuun qabsoo fuulduraaf of qopheessuu irratti waraana qooda ba'aniif sirna badhaasaa fi dinqisiifannaa kennuun akkasumas sirna eebba kitaabaa jaala qaalii ta'een barreeffames qaama sagantaa kanaa ture. Sagantaa kana irratti faaruun, diraamaa fi walaloon hirmaattota sagantaa kanaa barsiisaa fi bohaarsaa tureera. Qophii keenya har'aatiin sirna kana irratti argamuun haasaa gabaabaa miseensi koree hojii raawwachiistuu Abaawoo Waboo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa jaalsanyii Nagaasaa taasisan isiniin geenyaa itti dhiyaadha. Nagaasan hunda duraa waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa qondaalaatti barnoota keessan barachaa turtan guyyaa barnoota keessanitti murtanii guyyaa har'aa qaqqabuu keessan guyyaa eebbaa qaqqabuu keessan dagatteessin ga'een jedha. Akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo bara kana ji'oota darban yoo xiqqaate ji'oota 3 kana duulota gurguddaa injifattanii har'aa haala milkii akka kanaatiin bakka kanatti dhuftanii waliin sirna eebbaa kanarratti argamne waliin eebba kanarratti qooda fudhanne baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Kana callaa miti uummanni Oromoo maqaa Oromummaa keessaniin badii otoo hin dalagiin yakka biraa hin qabdanii maqaa Oromummaa keessaniin kan manni isinirratti gubachaa ture, kan midhaan saamamaa turtan, kan horiin keessan saamamaa ture. Kanneen kun hundumtiyyuu du'aa bayii sana hunda keessa dabartanii har'a ijaan wal argine baga ijaan wal argine jenna. Kanatti fufuudhaan waan gabaabaa xiqqaa tokko dubbadha. Waan gabaabaa xiqqaa tokko dubbatu keessa inni tokko waa'ee eebbifamtootaa irratti. Eebbifamtoonni har'a barnoota keessan
xumurtanii har'a guyyaa eebbaa qaqqabdanii adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti waraana bilisummaa Oromoo akka waraanaatti istiraateejii qabsoo inni qabate yookaan immoo tarsimoo qabsoo isaa keessaa kan inni qabate qabsoo hidhannoo ka siyaasaa dippiloomaasii ka dinagdee fi dameelee hedduu of keessatti qaba kanneen kana walammachiisee qabsoo gaggeessuudhaan xumura qabsoo kanaan ga'uun yookaan immoo qabsoo kana guduunfuun barbaachisaa waan ta'eef dameelee kun hundumtiyyuu wal tumsanii wal utubanii qabsoon sun guduunfa akka godhatu qooda mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafuu warreen har'aa barnoota keessan barnoota siyaasaa hooggansaa barnoota akka kanaa kana baratanii warreen har'a eebbaa qaqqabdan asirratti ibsame ragaa sa'aatiitti barattan halkanii guyyaa yoo xiqqaate sa'aatii guyyaatti sa'aatii 24 jiru keessaa sa'aatii 14 sana olis inni jira yeroo tokko kanneen kana barnoota isaanii hordofanii barnoota siyaasaa hooggansummaa fi barnoota biroo fudhatanii har'a barnoota kana xumuratanii gara eebbaa fi gara hojiitti bobba'uudhaaf deemanii jechuudha. Kanaaf warreen barnoota kana baratanii gara hojiitti deemtan barnoota barachuu keessan callaa otoo hin ta'in biyya kana keessatti yakkoota hedduutu dalagamaa jira. Biyya kana keessatti badiilee gurguddaatu dalagamaa jira jechuudha. Kanaaf biyyuma addunyaa kana keessatti lolli xumura hin qabne hin jiru. Biyyi tokko biyyi nagaadha jettee nagaa taatee haftee hin jirtu. Biyyi haga har'aatti lolamtees biyya lolaa jedhamtee haftee hin jirtu. Lolli akkuma jiru nagaanis hin jira. Nagaan akka jiru lolli ni jira. Biyya lola keessa yookaan immoo lola keessa jirtu keessatti immoo yakkoonni garaagaraa ni raawwata. Xumura lola sanaa irratti garuu yakkoota namoonni dalagan yookaan immoo yakkoota dhala namaa keessatti uummata siviilii uummata qabeedhaan uummata nagaa gubbaarratti kanneen yakka dalagan seeratti dhiyaachuun waan hafu miti jechuudha. Seera callaa miti seenaan ni jira jechuudha. Kan abbaa seeraa ta'e seenaan ni jira jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti biyya kana keessatti gochoota ta'aa jiran yeroo lola loltan yeroolee sirna lolaatidha kan jedhu miti waan biraa miti sirna lolaa jira yeroo sirna loltan uummata nagaa uummata siviilii uummata qawwee hin qabneef eegumsa godhatanii sirna sana loluu danda'uu qabdanii jechuudha. Kana eeguu baatanii pireesimpilii waraanaa ittisii waraanni tokko waraana gaafa jennu kan otoo lolaa callaa miti kan mootummaa callaa miti akka addunyaatti waraanni tokko pireesimpilii yookaan immoo waraanni tokko naamusa qabaachuu qabu qaba. Naamusa waraanummaa sana eeganii sirna tokko yoo ijoollee badiin biyya sanatti dalagamu hedduu hammaataadha jechuudha. Kana hubannoo kennuudhaaf kan waraana keenyaaf barnoota siyaasaa barnoota hooggansummaa fi barnoota biroo kan kenninuuf keessaa inni tokko jechuudha. Kanaaf waraanni har'a asitti argamtan eebbifamtoonni har'a barnoota keessan xumurtanii guyyaa eebbaa kana keessan lafa deemtanitti bakka deemtanitti uummata keessan mana gadi baatanii uummata kanaaf kan qabsaa jirtan uummata kanaaf kan du'aa jirtan uummata keessan uummata giddugala godhattanii uummata keessan galgala ganama hoogganaan keessan uummata keessan ta'uu danda'a jechuudha. Haadha keessan uummanni kun abbaa keessan uummanni kun soo lafa deemtanitti bakka deemtanitti uummata kanaaf lafa taatanii uummanni kun sirriirra deemu sirna kanaaf diina taatanii sirna kana diiguudhaaf hojjechuu danda'uu qabdanii waan waraana bilisummaa Oromoo addeetti immoo warreen barnoota kana baratanii guyyaa har'a eebba qaqqaba waan isinitti dhaame waan isinitti himu yoo jiraate kana jechuudha lafa deemtanitti bakka deemtanitti waan guddaatu nu eeggachuuf deema lafa deemnutti bakka deemnu gola gurguddaa seenuuf deemna bakka deemnu kana hundumatti uummata nagaa uummata siviiliidhaaf eegumsa barbaadama hunda akka waraanaatti goonee fi waraana ogummaa qabuu fi waraana pireesimpilii waraanummaa isaa eegee deemu taanee argamuu danda'utu nurraa eegama kana mataa keessanitti qabattanii boru dhuftaan osoo yeroo kam halkanii guyyaa sammuu keessan keessa ta'e dhabamin kana dalaguu danda'uu qabdani. Kanaan isiniin jedha gara birootiin uummanni iddoo kana guttanis biyyuma abbaa fedhe keessatti akkuma isiniin jedhe nagaan ni jira lollis ni jira. Biyya tokko keessatti lollis akkuma jiru nagaanis ni jira. Lolli amma lolamaa jiru kun immoo akkanatti itti dhufa jettanis yaaddeeyina lolli kun dhuma gubbaa ilma xumurama jechuudha. Kanaafuu lolli amma deemaa jiran kana keessatti biyya qawwee walloltu keessatti uummanni nagaa miidhamuun inuma jira. Kanaaf isinis lafa deemtanitti bakka deemtanitti of eeggannoo ofii gochuudhaan lafa deemtanitti bakka deemtanitti kan isinitti haftan uummatadha mootummaa waliin miti. Kan isinitti haftan mootummaa osoo hin ta'in uummata kana kan walitti hafu. Gara keenyas miti gara mootummaas miti uummanni jirtan kun hundumtiyyuu nagummaa keessa dheeltanii bakka deemtanitti tika waliif taatanii haala amma jiruuf rakkoo amma jiru kana dandamatanii keessa qaxxaamuruun dirqama keessanii bakka of eeggannoo sin barbaachisutti of eeggattanii bakka waltiksuu sin barbaachisutti waltiksitanii waraanni bilisummaa iddoo kana jiru waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kana jiru immoo ilmaan keessanii waraanni bilisummaa Oromoo tiksitanii qabsoo kana guduunfaa itti gochuuf dirqama keenya dirqama keessanii kan ammoo sinitti dhaammachuu barbaada jechuudha. Gabaabumatti waan yeroo darbe ji'a sadii afur ol duuba deebisootan
tokko tokko dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaan dura gaafa eebbaa waraanummaa eebbifne baay'ee keessa dhuftaniitu gaafa sana kan nu eeggatu lolaa mootummaan akka waliigalaatti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti banee uummata Oromoo irratti banee lolatu nu eeggataa. Lola kanaaf uummanni Oromoo qophaa'aa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa jedhetan gaafa sana ergaa kana dubbadhe. Har'a immoo seenaa sun jijjiiramaa jira. Amma opereeshinii miti nuti immoo mootummaa irratti opereeshinii banuudhaaf deemna. Kanaaf uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos qophii godhadhaa jechuudha. Qophii godhadhaa barriitti qabsoo guduunfamuu deemu bara kana. Barriitti qabsoo keenya guduunfuudhaaf deemnu bara kana jechuudha. Kanaaf baruma baraan mana teenyee booyurraa guyyaa boonye gadi jabeessinee boonye guyyaa biraa nagaa taanee taa'uu filannaa jechuudha. Filannoon jiru kan jechuudha. Bara guyyaa boonye gadi qabnee jabeessinee boo'u. Guyyaa guyyaadhaan boo'an taane kan maaliin taane akkana rakkachuudha. Guyyaa boonye gadi qabnee boonye guyyaa kaan immoo nagaa taanee argachuudhaaf ammaan tana uummanni Oromoo xiqqaanis guddaanis magaala baadiyyaa dhiiraa dhalaa otoo hin jedhin qabsoon uummata Oromoo gara guduunfaatti deemaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaatiin mirga keessan falmadhaa rakkoo gidiraaf gadadoo amma keessummeessaa jirtan kana keessa ba'uudhaaf hundumti keessaniyyuu sammuu keessan of qopheessaa isiniin jira. Kabiraa kana caala abbootiin humnaa iddoo kanatti badhaafnu badhaasa kana keessatti egaa maaliif badhaafne akkamitti badhaafne kan jennu akkuma siniin sana yeroo darbe duulota hedduun irratti aggaaman waraana bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaadhaan ibsatu ba'aa ture sadarkaa muummicha ministeeraatti amma isa kana fidhee amma ishee kana fidhee amma kana fidhee lafaa dhabamsiifnee maali waraanni bilisummaa Oromoo lafaan hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo suma sin argitan kana jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamii caalaa hidhannoo isa jabeeffate kan yeroo kamii caalaa humna isaa cimsate kan yeroo kamii caalaa keessoo isaa cimsate barnoota siyaasaas barnoota hooggansaas wal barsiisee waraanummaa callaa miti biyya kana hoogganuudhaaf sadarkaa itti of qopheessaa jiru keessa jira jechuudha waan mootummaan xibaaraa bahe hundumti soba ta'e isinitti hima isin callaa miti uummanni Oromoo sagantaa kana dhaggeeffatu dhaga'uu danda'uu qaba jechuudha maaliif jennaan isin waraana bilisummaa Oromoo keessa ooltanii keessa bultanii argaa jirtanii odeeffannoo namaa akka soba ta'es arguu jirtan kanneen garuu biyyoota alaas haa ta'u biyyoota gara waraana bilisummaa Oromoo ijaan arginatti carraa kanatti fayyadamee kanan dubbachaa jiru yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo qabii caalaa humna isaatiin karaa hidhannootiinis karaa siyaasaatiin of cimsee lola callaa miti lola kana guguunfee biyya isaatti irratti abbaa ta'ee biyya isaa hoogganuudhaaf of qopheessaa jira kana namni kamiyyuu dhaga'uu danda'u qaba kanaaf amma ka barbaanne kan iddoo kanatti warra kana badhaafne keessaa inni tokko warra gootummaadhaan diina fuuldura dhaabbatanii duula mootummaan nurratti labse sana fashalsanii aggaammi diinaa sana lafatti hambisanii har'a bifa kanaatiin akka wal geenyu lafa kanatti akka wal arginu shoora isaanii kan dalagan gootota dirree lolaa jenneetiin abbootii humnaa keessaa badhaafna. Sila waraana hunda isaanii badhaafna nama hunda badhaasuu waan hin dandeenyeef abbootii humnaa keessaa namoota argitee adda durummaadhaan waraana sana hoogganan keessaa badhaasa kennineef jechuudha. Har'a badhaasa kana innaa kenninu waraanni sun waraana goota waraana addasaa waraana lubbuusaa takkitti jijjiirraa hin qabne saba isaaf kennee roorroof gidira gara saba isaatti deebu saba isaarraa kuffisee sagantaa fi karoora diinaa sana goodatti hambise. Kanaafuu warreen kun gootota keenya warreen kun dhugumatti hogganoota waraanaati. Kanaaf warreen kanaaf namni kanneen tokkicha. Kanaaf isaan callaa miti immoo isaan callaa miti isinillee uummanni Oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma eenyuyyuu beeku. Uummanni Oromoo akkuma beeku sirris ni beeka diinnis ni beeka uummata Oromoo lolee lolchiisee kan jiru uummata Oromooti. Kanaaf isinis tokko tokkoon badhaasa illee isinii kennuu baannu osoo badhaasa isinii kennine badhaasa isinii kennuu dandeenya. Isinis har'a akka waraana bilisummaa Oromootti hidhamee dhabdanillee gootota dirree lolaati yoo bilbilaan irra kennaa tokkitti. Kanaaf egaa kanuma waan biraa waan ta'an jedhu yoo jiraate egaa kan kitaabaati kan kitaaba asirratti waan hedduu jedhameera caalbaasiin dhiyaateera jaalli sun nama akkamitti kitaaba sana barreesse namni sun immoo maal jedhee jechoota isaa sanallee irra kaafne dubbanneerra waan biraa yoo dadhabe lubbuu koo tokkittiin qabu sana sinii kennu namni na dhoowwu hin jiru jedhe akkuma jedhe sana lubbuu isaa takkittii qabu sana isaatiif kennee darbe imaanaaf galfata oromummaa isaa sana inni obbaafateera nutti kennee darbe nummoo galfata warra sanaa baaneef jira. Kanaaf akka waraanaattis akka uummata Oromoottis galfata uummata Oromoo kalee lubbuu isaanii takkitti jijjiirraa hin qabne nuuf kennanii imaana biyya nutti gatanii deeman aabaan nuuf hin jira
Kanaaf hundi keessan baga nagaan dhuftan akkuma nagaan dhuftan nagaan galaa baga gammadan baga waliin gammadan.